Hello guys, baga nagayaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras mata duree addaa tokko isiniif qabadhe dhufeera. Viidiyoo irraa keessatti immoo gaafii isaan irratti hundaa'uudhaan akkaataa karaa sirrii ta'een YouTube channel keenya irratti viidiyoo maxxansan wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Akkuma beekamu irra hedduun keenya viidiyoo karaa channel keenya upload godhuuf yookaan maxxansuudhaaf kallattumaan aappii YouTube filannee iddoo pilaas jettu fuudhuudhaan akkasumas iddoo upload jettu filachuudhaan kallattumaan gara chaanalii YouTube keenya irratti ol baafna. Kun dogoggora guddaadha. Isteeppii yookaan ammoo sadarkaa sirrii ta'een viidiyoo keenya karaa chaanalii keenyaa maxxansuuf yookaan upload godhuudhaaf viidiyoo kana isteeppiin ani isin agarsiisu sirriitti hordofuun haga dhumaa daawwadhaa. Okay guys, video kamiyyuu upload godhuudhaaf kallattumaan osoo aappii YouTube hin filatin aappii akka websaayitii akka Chrome kana filachuu qabdu jechuudha. Video kana keessatti wal duraa duubaan kan isin agarsiisu aappii Chrome kana fayyadameeti jechuudha. Jalqaba kana godhuudhaaf ammoo aappii Chrome kiyya kana niin seenaa jechuudha kallattumaan. Jalqaba yeroon aappicha banuu haala kanaan naaf banama jechuudha. Aappii browser yeroon banuu ergan haala kanaan banee iddoo search jettu kanarratti maaliin akkaan barreessu sirriitti ni ilaaltu jechuudha. studioyoutube.com haala kanaan haala amma agartan kanaan studioyoutube.com jedhee search godha jechuudha. Ergan haala kanaan barreesse iddoo gama jalaa irratti argamtu kan go jettu kana niin cuqaasaa jechuudha. Yookaan ammoo liinkii gama gubbaa irratti argamtu kana kallattumaan cuqaasuu ni dandeenya. Yeroo liinkichaa kana cuqaasu eessatti akka na dabarsu ni ilaaltu. Kunoo haala agartan kanaan aappii istuudiyoo bifa biraawusarii isaanii keessatti naaf fidaa jechuudha. Erga haala kanaaf fidee amma maaliin godhaa ol deemee iddoo sarara sadii kan gama mirgaa irratti argamtu kana niin cuqaasaa jechuudha. Akkuma agartan yeroon sarara sadii gama gubbaa irratti cuqaasu haala kanaan seetingii isaanii gan naaf fidaa jechuudha. Amma gad deemee maaliin godhaa iddoo deeskitoop saayit jettu kunoo akkuma agartan kan irratti raayitii hin qabu raayitii irrattiin cuqaasaa jechuudha. Yookaan ammoo iddoo okay godheetumaan irratti cuqaasaa jechuudha. Yeroon kallattumaan iddoo kan irratti cuqaasu istuudiyoo yookaan aappiin isaanii kan biraawusara keessatti amma nuuf fide kun kallattumaan gara seetingii istuudiyoo gara chaanala kiyyaa keessa chaanala kiyyaa bifa kompiitaraatiin naaf fidaa jechuudha. Akkuma amma sarchi godhaa jirtu. Waaw! Kunoo erga haala kanaan naaf fidee keessa chaanaalii YouTube kaniin viidiyoo itti ol baasuu barbaadu haala kanaan naaf banaa jechuudha. Hubachiisaa viidiyoo chaanaalii keessan dirqama loogiin godhuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma gamoo loogoo kiyyaa agartan chaanaalii kiyya loogiin godheetiin jira jechuudha. Isinis loogiin jalqaba godhuu qabdu jechuudha viidiyoo chaanaalii irratti ol baasuu barbaadan. Amma eega haala kanaan nuuf banee viidiyoo keenya step by stepidhaan akkamitti ol baafnu wal duraa duubaan isiniin agarsiisaa jechuudha. Jalqaba amma haala kanaan chaanaliin kiyya erga naa banee viidiyoo kiyya ol baasuudhaaf amma iddoo xiyyaa fakkaattu kan gama olii kana irratti argamu kana niin cuqaasaa jechuudha. Ergaan iddoo xiyyaa yookaan upload fudhadhee haala kanaan asitti na dabarsaa jechuudha. Amma maaliin godhaa iddoo select file jettu kan gama jalaa irratti argamtu kana niin filadhaa jechuudha. Viidiyoo kiyya filachuudhaaf iddoo select file kallattumaan yeroon fudhadhu eessatti akka na fidu kunoo gama kanneen na fidaa jechuudha. Yoon viidiyoo kiyya filachuuf barbaade viidiyoon edit godhe jechuudha. Iddoo file jettu kana kunoo akkuma agartan gama mirgaa irratti argamtu kana niin cuqaasaa jechuudha. Viidiyoo iddoo faayilaa ergan cuqaasee haala kanatti as keessatti na dabarsaa jechuudha. Amma maaliin godhaa viidiyoon edit godhee yookaan viidiyoon ol baasuu barbaadu faayila kiyya keessa niin barbaada jechuudha. Kompiitaras ta'ee bifa kanaan kanatti isin fidaa. Ammee jalqaba irratti viidiyoo kanuma jalqabaa kanatti ol baasee yookaan upload godhee isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba viidiyoo kana kallattumaan yeroon fudhadhu haala kanaan viidiyoon kiyya upload naaf tahaa jira jechuudha. Amma completely upload hin ta'u haala kanaan na dabarsaa jechuudha. Amma YouTube automatically viidiyoo kiyya check godhaa. Fakkeenyaaf gama gubbaa kanarratti yeroo agartan waa'ee detail video element akkasumas check visibility fi kanneen kana fakkaatan itti dhiista jechuudha. Fakkeenyaaf amma YouTube check kan godhu waa'ee copyright fi viidiyoon kiyya kanamaa ta'uu fi adda baasaa jechuudha. Hangaan an title description fi kanneen sirreessutti jechuudha. Amma mee viidiyoo kan gama dhumaa irratti akkamiin akka
check godhuu ni ilaallu. Amma jalqaba irratti viidiyoon keenya akkamitti hanga YouTube upload nu godhee yookaan wanta kana check godhutti akkamitti edit akka goonu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti taayitilii viidiyoo keenyaaf barreessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf gama jalaa kanarratti argamtan kan taayitil jiru bu'aa guddaa hedduu qaba. Maalummaa viidiyoo ati ol baaftu gabaabinaan ibsuudhaaf bifa barreeffamaatiin ibsita jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoon amma ol baasaa jiru kanarratti akkaataa qaama nu gurraacha'ee ittiin balleessan. Fakkeenyaaf viidiyoo waa'ee kanaati waan ta'eef haala gabaabaadhaan kunoo taayitilii kiyya barreesseera. Haala kanaan gabaabsitanii barreessitu. Inni lammaffaan ammoo descriptionii jedhama. Descriptionii jechuun ammoo gabaabumatti viidiyoo bifa dheeraadhaan barreeffama dheeraadhaan jechuudha. Viidiyoo hanga 2,000 qubeelee jechuudha. Gabaabinaan dheeressanii waa'ee viidichaa gabaabsitanii ibsitanii jechuudha. Akkasumas hashtag garaagaraa dabaluu fi linkiiwwan adda addaa as jala kaa'achuuf baay'ee isin fayyada. Haala kanaan waa'ee descriptionii finnee jira jechuudha. Iddoon inni itti aanu ammoo gama jalaa kanatti argamu thumbnail jedhama. Thumbnailii kunoo haala jalaa kanatti agartan viidiyoo keessaa filachuu fi akkasumas ifiif irratti ol baafachuu kan barbaaddu yoo ta'e iddoo add plus jettu tuquu ni dandeessu. By the way akkaataa thumbnail itti hojjetan viidiyoo yeroo dabretti isiniif hojjedhee jira. Viidicha akkaataa thumbnail itti hojjetan yoo barbaaddan linkii isaa descriptionii isiniif kaa'ee jira. Achi daawwattu jechuudha. Amma thumbnailii keenya ol baasuudhaaf iddoo pilaas jettu kana ni cuqaafna jechuudha. Kunoo gama bitaa irratti argamtu yeroon iddoo pilaas cuqaasu gara imeejii kiyyaana naqaa jechuudha. Amma footoon ol baasuuf barbaadu tana filadhee add yeroon godhu kallattumaan naaf bahee jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan kanatti yookaan ammoo viidicha hanga dhumu eegdanii thumbnail yoo qabaanne jechuudha. Kunoo gama amma sarchi godhaa jiru kanarratti jechuudha. Viidiyoo keessan bifa viidiyoo keessan keessaa jechuudha akka isinii mul'atuuf filachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu ammoo waa'ee playlistiiti. Playlist jechuun garee viidiyoo keetii yookaan ammoo fakkeenyaaf waa'ee adda addaa yeroo hojjettu garee waan takkaatti ramadu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana godhuudhaaf jalqaba iddoo tuqaa playlistii keessattuu kana ni cuqaafna. Haala kanaan naaf tarreessaa jechuudha. An duraan playlistii uumee waan jiruuf yookaan add viidiyoo keessatti godha yookaan ammoo gad deemee iddoo new playlist gama jalaarratti argamtu kanaan haariya uumachuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa'ee viidiyoo kanarratti garee takka niin uumaa jechuudha. Viidiyoon kun waa'ee fayyaa waan ta'eef jalqaba aappii playlistii kiyya keessatti uumee waan hin jiruuf kan fayyaa niin filadha raayitii itti godhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan playlistii fayyaa irratti raayitii godhee iddoo dan jettu kana niin cuqaasaa jechuudha. Completely xumureetiin jira jechuudha. Amma gad deemnee wantoota armaan gaditti nu argamanis ni deebifna jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kiyya waa'ee saalqunnamtii qaba yoo ta'e viidiyoo kana ijoollee irraa fageessuun qaba yookaan ammoo viidiyoon kiyya waa'ee ijoollee hin qabu taanaan yes it is waa'ee ijoolleetti qaba taanaan yes it is made for kids yookaan ammoo yoo hin qabaanne no it is not made for kid kan jedhamu ni filatta jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoolee normaalii ol baasuudhaaf yeroo baay'ee no it is not made for kid kan jiru filatta jechuudha. Ijoollee yoo ta'e kan gubbaarratti jechuudha. Haala kanaan piroosesii keenya xumuraa jirra jechuudha. Amma isteeppiin itti aanu maali? Iddoo show more jettu ni filanna jechuudha. Fakkeenyaaf kun akkuma jala kanatti agartan viidiyoon kiyya upload ta'u jira jechuudha. Akkasitti amma iddoo show more yeroon filadhu waa'ee maal akkanaa fidu jala kanarratti ni agartu jechuudha. Haala kanaan yeroon gad deemu kunoo akkuma agartan tags naaf fida jechuudha. Tags kan jedhamu kun viidiyoo kee waa'ee maalummaa viidiyoo keetii fi maqaa chaanaalii keetii akkasumas waan barbaaddu hunda gaggabaabsitee koomaa wajjin kan ibsitu taagii jedhama jechuudha. Innis faayidaan isaa maali? Yeroo viidiyoo kee namni sarchi godhu raank ta'u fakkeenyaaf amma jalqaba irratti raank ta'uudhaaf kan si gargaaru akkasumas maalummaa viidiyoo keetii namaaf sajjechi godhuudha jechuudha. Kana godhuudhaaf amma jalqaba irratti viidiyoon kun waa'ee fayyaati waan ta'eef haalaan amma isin agarsiisu kanaan gaggabaabsee amma fakkeenyaaf maqaa murree tips akkasumas tips jalqaba maqaa kiyyaan ni eegala jechuudha. Haala kanaan maalummaa viidiyoo kiyyaa wantoota ibsan yookaan ammoo jechoota ibsan completely koomaa wajjin as keessatti niin ibsa jechuudha. YouTube completely qofatti naaf baasaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan kanatti haala kanaan naaf baasaa. Innis faayidaa hedduu waan qabuuf kana godhuu hin dhiisinaadha jechuudha. Inni dhumaa haala amma gad deemnee maal goona? Akkuma agartan kanatti isteeppii isaa fixeetiin jira. Kan itti aanu waa'ee kaataagoriiti jechuudha. Waa'ee kaataagorii akkuma agartan jira kanarratti kaataagorii kan jedhu
gosa viidiyoo kiyyaa kanin jalatti ramaduu qabu nin godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma iddoo tuqaa kana yeroon tuqaasu haala kanaan waa'ee educationii, saayinsii, teeknooloojii akkasumas viidiyoo geemingii, waa'ee hiilzii fi fayyaa fi kanneen kana fakkaatan naaf tuqaa jechuudha. Viidiyoon kun waa'ee barnootaa yoo ta'e education, how to style fi bashannanaa ta'e immoo entertainment comedy jalatti ni ramaddu jechuudha. Viidiyoo akkuma agartan kanatti haala kanaan ramaduu ni dandeessu. Gonkumaa hin irraanfatina viidiyoon keessan akka namoota viidiyoo akka keessanii hojjetan jalatti isiniif sajjeestitu jechuudha. Haala kanaan goonaa kan itti aanu ammoo viidiyoon keenya kallattumaan ol bahaa jira waan hunda xumurree irraa jechuudha. Inni dhumaa waa'ee cheekingiiti. Akkuma agartan viidiyoon kiyya parsantii 95 irra geera. Kallattumaan waa'ee cheekingii rakkachuu hin qabdanii. Kallattumaan YouTube ammoo automaatikaalii ifiif cheek isinii godha jechuudha. Yoo dogoggora qabaate iddoo cheek jettu kanarratti X isinii fida. Kunoo akkuma agartan amma cheeking godhaa jira parsantii 2 fi kanatti jarjaraa jira jechuudha. Amma hanga viidiyoon kun uploadtootti ni obsina jechuudha. Waaw, kunoo akkuma agartan iddoo check yoo agartan raayitii qabdi jechuudha. Simply automaatikaalii keessa hin jiru jechuudha. Copyright yookaan muuziqaa yookaan ammoo viidiyoon namaa itti hin qabu jechuudha. Yoo ammoo diimaa nuuf fide copyright kan namaa fayyadamne jechuudha. Kunoo akkuma agartan copyright not issue find nuun jee jira jechuudha. Kanaaf raayitii nuu kannee jira. Yoo mallattoo diimaa isinitti fides kallattumaan viidiyoo keessan haquu hin qabdanii. Viidiyoo itti aanu keessatti akkamiin akka sanii sirreessinu isiniifin hima jechuudha, isiniin barsa jechuudha. Viidiyoo kun yoo isinitti tolee laayik godhuun akkasumas yoo haaraa taatan sabiskiraayib godhuun maatii chaanala kanaa ta'uu hin dagatinadha. Amma viidiyoo kana ni xumurraa iddoo seef jettu kunoo haala kanaan dhumarratti yeroo nuuf fidu waa'ee private listii fi public nuuf fida jechuudha. Haala kanaan yoo amma gadhiisuu feene waa'ee public filannaa akkasumas listii linkii bichaa yoo gadhiisuu feene fi akkasumas private hanga viidiyoo kana irraa xumurratti yoo bira dhiyeessuu feene seef godhannee raayitii tokko irratti godhannee seef godhaa jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik kun akkasumas namoota birootiif sheer godhuu hin dagatinaa. Yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan komentii naa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagayaan naa tura.